Hi guys, akkam jirtu? Hordoftaniif ka'intan maatii waliin saayitii bakka nagaan deebitan gara chaanal koo turtan isin jedha. Har'a wanti isiniif qabaddee dhufe baay'een keessan karaa keessa akkasumas immoo koomentii irraanii gosoota WhatsApp garaagaraa na gaafattu jechuudha. Kanaaf furmaata isiniif ta'a jedhee wanta yaade akkuma gartanii WhatsApp gosoota garaagaraa namoonni baay'een itti kan fayyadaman adda irratti isiniif tarreesseetiin jira jechuudha. Kanaaf salphaatti daawunloodii karaa ittiin godhachuu dandeessan isiniif mijeessee waan jiruuf gadi buufachuutiin dandeessu akkasumas immoo dabalata yeroo yerootti illee abdeetii waan godhuufi salphaatti adda irra seentanii yoo daawunloodii godhattan update kan ta'e haaraasaa kan isin jeeqne bilbila keessaniif illee furmaata garaagaraa kan isiniif kennuun adda irratti isiniif gadi daawunloodii godhee kaa'a. Kanaaf yeroo kamittiyyuu seentanii buufachuutiin dandeessu jechuudha. Egaan akkuma gartan gosoota WhatsApp hundayyuu bakka tokkotti isiniif jira jechaadha. Jalqaba irratti kan isiniif kaa'atee jiru FM WhatsAppidha. FM WhatsApp akkuma gartan lakkoofsa tokkoffaarra jira. Daawunloodii godhachuu yoo barbaaddan nama fakkeenyaa fi hedduun keessan namoonni tokko koomentii irratti nan arga. Daawunloodii naaf ta'uu didee appilikeeshinii ati keessuunaan jettu garuu immoo rakkoon isin biradha malee weebsaayitii kanarra yookiin immoo appilikeeshinii isiniif kaa'ee bira miti jechuudha. Sababa isaan isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf appilikeeshinii kana daawunloodii godhachuu barbaadan jennu yeroo isin al tokkootiif kana tuqxanii yookiin gara kanaa isin fidaa. Yoo inni gara kanaa isin fide salphaatti irra deebitanii daawunlood kan jedhuniittu bilbila keessanitti gadi isiniif bu'a jechuudha. Kun akkuma gartan okay goonaan daawunloodii ta'aa jira jechaadha. Gubbaa kanarraa ilaaluutiin dandeessu. Kuno daawunloodii ta'aa jira jechaadha FM WhatsAppiin. Kanaaf egaa appilikeeshinoota kan biroollee akkanumattiin daawunloodii godhattu jechuudha. Dabalatan immoo fakkeenyaaf yeroo isin adda namarra barreeffama kanarra tuqxan jechuudha daawunlood kan jedhu yeroo isin tuqxan daayirektii yeroo inni itti bilbila keessanitti gadi isiniif bu'ullee ni jira jechuudha. Kanaaf haalota garaagaraa isiniif kaa'u waan ta'eef hundumtaayyuu aappii isiniif kaa'u dhibbaaf dhibba kan hojjetuu fi daawunlood godhachuudhaaf kan namaaf salphatudha waan ta'eef sirriitti ilaalaatii gadi buufachuudhaan isin daawunloodii godhanna kan jedhuuf immoo baay'ee tokko salphaadha. Barreeffama viidiyoo kootiirra al tokkootiif ni tuqxu jechuudha. Sababni isaa description box jalaan isiniif kaa'ee jira waan ta'eef iddoo kanarraa akkuma gartan kana yoo tuqxanii akkanatti gadi isiniif ba'a jechuudha. Kanadha jechuudha liinkiin isaa al tokkootiif yoo kana tuqxan daayirektii gara weebsaayitii keenyaa haala kanaatiin isin fida jechuudha. Kanaaf egaa akkanatti ergin isin fide kan fedha keessanii buufachuutiin dandeessu jechuudha. Filattanii fakkeenyaaf FM WhatsApp lakkoofsa tokkorra jira. Dabalata immoo yoo WhatsApp kan jennu lakkoofsa lamarran isiniif kaa'eeti jira. Baay'een keenya kan itti fayyadamnu immoo GB WhatsApp kan jennu salphaatti dhumarraa dhuftanii argachuu ni dandeessu. Lakkoofsa sadaffaarra isiniif jira jechuudha. No baay'ee tokko salphaadha. Dhumarra dhuftanii daawunlood kan jedhu kana al tokkootiif tuquu qofaadha. Kana yoo tuqxan qaxxaa bakki isin geessu asirrachaadha. Kanaaf al tokkootiif kanarra ni tuqu jechuudha. Barreeffama GB WhatsApp jedhu ofii isaatiin bilbila keessanitti gadi isiniif bu'a jechuudha. Kun amma daawunloodii ta'aa jira akkuma gartanii. Kanaaf egaa haala kanaatiin fayyadamtanii bilbila keessanitti appilikeeshinii isiniif agarsiisu hundumaayyuu daawunloodii godhachuu ni dandeessu. Weebsaayitii keenya immoo yeroo yerootti seentanii wantoota haaraa ta'an waa hedduu irraa barachuu irraa fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Tolaani akkuma gartan maqaa weebsaayitii keenya inni tokkoffaan oneofeed.com kan jedhamudha. Kanaaf haala kanaatiin barreessitanii Google irraa nu argachuu ni dandeessu. Kan biraas ni qabna jechaadha. Weebsaayitii professional ta'e hedduu hojjennee uummataafis kennaa jirra. Akkasumas immoo ofii keenyaallee itti fayyadamaa jirra. Kun akkuma gartanii weebsaayitii keenya irra dhuftan tajaajila hedduudha jechaadha kan isin argattanii. Appilikeeshinoota haaraa ta'an akkasumas immoo hojii onlaayinii garaagaraa dabalatan immoo jechuudha. Jireenya mataa keessaniif kan isin fayyaduutii danda'anii wantoota hedduu jechuudha. Kan nama barbaachisan kan nama barsiisan waa baay'ee adda irratti bal'inaan barsiisaatii jira jechaadha. Kanaaf toladha waan ta'eef seenaatii irraa baradhaa. Akkasumas immoo yaada qabdan illee koomentii irratti nuuf kennaan isin jedha. Maqaa weebsaayitii keenyaa kun akkuma gartan inni lammataan bigtechoro.com kan jedhamudha jechaadha. Walirraa nu argachuutiin dandeessu. Hojii onlaayinii keessumatti iyyuu immoo fakkeenyaa fi karaa ittiin milkaa'uutii dandeessa. YouTube irrattis ta'e karaa weebsaayitii hojii garaagaraa kanneen hojjechuutii barbaadan hojii keessan kanneen babal'isuutii barbaadanii barnoota babal'aa addanarraatii argattu jechuudha. Iimeeliidhaan akkasumas immoo notifiikeeshiniidhaan illee barnoota adda irratti gadhiisnu isiniif kan ga'udha waan ta'eef ergaa gabaabaan argachuu illee ni dandeessu waan ta'eef seenaatii daawwadhaa yaada qabdan koomentii irratti nuuf barreessaa. Kana fakkaatachaadha. Fakkeenyaa fi waa'ee hojii onlaayinii dubbisuu yoo barbaadan al tokkootiif kan barbaadan filattanii ni tuqxu. Akkuma gartan haala kanaatiin isiniif baasa. Iddoo kanarratti egaa sirriitti qulqullinaan kan barraa'eetii gadhiifamedha. Weebsaayitiin keenya illee qulqullinaa bareedaadhaan kan hojjetamedha waan ta'eef seenaatti fayyadamaa. Yaada keessan akkuma warra kanaa immoo koomentii irratti nuuf barreessaa isinin jedha. Egaan
wanti har'a isiniif qabadhe dhufee WhatsApp gosoota garaagaraa isin fayyaduu danda'an kan namoonni baay'ee yeroo ammaa kanatti fayyadamaa jiranidha waan ta'eef filattanii kan fedha keessanii daawunloodii godhachuu ni dandeessuun isin jedha. Egaan yeroo ta'a maal akkan isiniif qabadhe dhufu barbaaddu mastiin nagaan naaf turaa isinan jaalladhaa isin kabajaa. Bye bye.